hafe akkasuma immoo tuyyuu sukkaaratu jira, bunatu jira, mokoroonii fi paastaatu jira. Namoonni wantoota kana meeshaalee obboleettii teenna Aaminaa tokko isaatiin akkasuma immoo qarshii fi miidhagina meeshaa isii ilaalatiin maashaallah jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harkatuun Oromooti yeeguutu jirra jirtu amantiif kutaana sooliin qoodin hedduu galatooma. Namootiin hedduun jechuudha gatii meeshaa irratti na komattanii har'a burcuqqoo irraa hanga maankatitti qabadhee isiniif dhufe asirraa madaalchisa. Gatiin kaleessa jiruun har'a hin jiru keessattuu birraan waan bari'aa jiruu fi fuudhaa fi heerumatu ammaa kanatti fakkaate hedduu dabale. Haa ta'u tokko isaatiin rakabootii dimlaayitii amma isin argitan kana qarshiin inni ittiin bitame qarshii Itoophiyaa 4,000 jechuudha. Rakabootii kanarratti rakabootiin kanaa gadi illee ni jira 2,500 illee ni jira. Akkasuma immoo tuyyuu 4,500 illee ni jira 7,000 illee ni jira. Kanuma tahee jechuudha rakabootii kana. Akkasuma kanuma tahee kadimlaayitii hin qabnetu jira. Kadimlaayitii hin qabne hedduu miidhagaa fi babbareedaa faashina yookiin diizaayinii haarayaan dhufe. Itti aansuun sinii doolaarii jedhamti. Siniin tuni jechuudha. Ammatti faashinaa fi akkasuma immoo sinii xiqqoo qaalii taate akka siniititti baay'ina irratti waan binneef 3,200 kanuu kennaniif sinii doolaarii yoo jettan namoonni hunduu ni beekanii qaaliidha yookiin widdiidha siniin jira. Itti aansuun sufraadha. Sufraa nyaatatii fi akkasuma ammoo tuyyuu sufraa bunaa qabdi. Sufraan margaa kun ka bunaa ka isiitii miti isa tokkoffaa ta'e argee jennaan nam biraatiif bite. Akkasuma immoo viidiyoo an sufraa margaa magariisa irratti waraabu waan jaaladhuuf isaan waraabe. Sufraa kana baay'ee bareedaa kan ta'ee fi akkasuma sufraa bunaa sufraa rakabootii waluma fakkaataa bifa warqii taheen 1,500 walirratti kabinneef qabdi isiniin jedha. Itti aansuun biyya maqbashaa jechuun isuma akka mana madaamii jiru yookiin biyya Arabaa jiru saantii isaa wajjin jechuudha. Saantii 30 isa guddaa tahee 32 illee ni jira ni qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa jirtu kan meeshaatiin isinitti hima. Gatiin ammoo ani geessan isii itti himee fuudhameef meeshaa baay'ina irratti waan taheef gatii kanaa gadi gatii inni gabayaa irra jiruun isinitti hima. Qarshii isaa jechuudha isa guddaa kana. Akkasuma ammoo tuyyuu inni illee baay'ee xiqqaa miti abbaa saantii 28 ti. Kun hojii keessanii ilaala. Maxbashaa bareedaadha. Maxbashaadhaan kana malee akkasuma ammoo tuyyuu maxbashaan kun innis guddaadha. Abbaa saantii 28 ti. Namoonni beeytanii biyyi isaa ammoo tuyyuu London yookiin Ameerikaadha jechuudha. Ija keessanii ilaala. Meeshaa biyya alaatii gale yookiin meeshaa babbareedaa ta'e malee ani isinii bituu inshallah wa ta'ala hin fedhuu isiniin jedha. Kanaaf qarshii isaan lamaanii kummartuyyuu qarshii meeshaa namoota hedduu waraqaan bakka tokko jira. Qarshiin isaan lamaanii qarshiin maxbashaan kun ittiin bitame lamaan isaa qarshii 5,200 jechuudha. Inni lamaan kun gatiin akka guddinaatiin wal caala akka saayiziitiin maxbashaan gatiin kanaa gadi illee ni jira. Garuu ammoo biyyi murteessaadha. Akkasuma ammoo namoonni kana bitachuu hin dandeenye Pakistaaniin hedduu miidhagaa fi bareedaadha. Furdaallee akkasuma ammoo nyaata miidhagsa ofii kiyyaa manaa qaba. Isa bitachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu saanii ittoo akkasuma ammoo tuyyuu saaniilee jechuudha. Asiin illee argitanii jirtanii. Inni kun gatiin isaallee dabalee kalariin isaallee kanarra jijjiiramee kalara barbaaddanii dhufee jira. Saanii ittoo kana fi gaafa san 1,200 fuudhee fi itti aansuun ammoo hedduun kan ittoo se'anii sirriitti si hubachiisuu barbaada. Wantoota kun salaxaaf illee mataha salaxoota adda addaatii fi akkasuma immoo waan goggogaa akka mukassaraataafis tahee akkasuma immoo tuyyuu daabboqoloo qorsoo wantoota adda addaa walitti ashkaala yookiin shakila itti ashkallee dhiyeessuuf nu gargaara. Yookiin ammoo tuyyuu waan xixiqqoo akka salaxaa miidhaginaaf nu gargaara. 2,300 bitee gaafsan isa kanneen lamaan walirratti kanneen lamaan jechuun 2,500 bitee. Itti aansuun ammoo tuyyuu saanii buddeena keessa kaayannu inni illee wal caalaa gatiin isaa amma dabalee jira. Gaafa sana naga bitee jedhe akkana 7 geennee jirra. 350 bitee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun ammoo tuyyuu gaafuma san jechuudha isin hedduun feetu gimmaasha feeti. Gimmaasha isaa hisaaba jechuudha. 1,600 gaafsan fuudhee fi qarshii 800 firii jahaa bitee fi isiniin jedha saanii jirgi bareedaa ta'e. Itti aansuun tiriidha. Tirii lama qabdiin baay'ee fufurdaa fi bareedaa kan ta'edha. Inni lamaan walirratti birrii 1,000 akka xiqqaa fi guddaa wal caalaa garuu walirratti akka isinii salphatu isinii hima. Itti aansee waan bareedaa isinitti himuu hedduu albeedha. Albee ammoo tuyyuu adda babbaasee agarsiisuuf yuutuubiin nama daangessaa jechuu barbaadeeti.
adabbii namarra kaaya albee jaarmaaniiti fuudhee fi albeen guddaan jaarmaanii kun kama Itoophiyaa keessa albee keenya wantoota adda addaatiin hamuratti jedhe waliigalatti albee sadiin isii xiqqoo guddoo lamaa fi jaarmaanii takka 700 fuudhee fi hatumaa kana mootuyyuu yeroo takka waan takka akkasuma mootuyyuu waan adda addaatiin waan xiqqoo habbinaa godhattu jedhe 300 fuudhee fi hatumaa normaala 150 fuudhee fi sarbiisii yookiin isaanii zirbii kana aayidii jechuudha namoonni hedduun isa bitattanii isaanii keessummaa dhiisaa artanii isa kana mana keessa fayyadamuu dandeetti firii sadii akkanuma walirratti firii kumaa fuudhee fi har'a ammoo achi hin jiru dabalee jira isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu burcuqqoo shaayitii achi jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya manni kiyya xiqqoo waan xiqqoo tahee fi majlisumarra guuree isin waraabe burcuqqoo shaayii gimmaasha qofa barbaaddi shaklaa yookiin ammoo sahnii isin qabdu birrii 500 fuudheef isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu wanni bareedaa tahee fi akkasuma ammoo isin agarsiisuu barbaadu meeshaalee hedduudha obboleettiin tiyya isa kana barbaadde inni kun akka birjiliimsiitii beeytanii biyya arabaa keessa namni turtan baay'ee guddaa kan tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu keessummaanis namatti yoo dhufan kan uffatan galgala sitti kennuu kan danda'a sammalee namni ganamaa fi galgala uffatee kan taa'u baay'ee guddaadha carqii hedduu laafaadha qarshiin isin ittiin bitame 1,500 ka 800 ni jira ka 1,300 illee ni jira ka karaa irratti gurguramu salbaajii illee ni jira garuu ammoo kaayisii isa aslii fi tokkoffaa ta'e viidiyoo irratti isin arguu dandeettanii carqooma isaallee ni argitanii obboleettiin tiyyallee gaafa argitee jette ni gammaddee isa lama qarshii 3,000 fuudhee fi kunoo kalara kanneen lamaanii ka biyya alaati alaa dhufe jechuudha itti aansuun ammoo tuyyuu konfartii yookiin ammoo tuyyuu lihaafa baay'ee miidhagaa kan tahee fi inshaallah ta'ala algaa qabdi gaafa algaan isii bahee jedhe kan irra afee yoo rabbi fedhe isin agarsiisu taha konfartii baay'ee bareedaa tahe yookiin lihaafa hedduu miidhagaa tahe baay'ee furdaadha akkasuma ammoo tuyyuu qarshii 3,000 jedhaniin qarshiin ani isii ittiin fuudhe haqiiqin jechuu 2,700 inni kun algaa 120 mallee akkasuma 150 mallee ni hafa carqiin inni of keessaa qabu baasee isin agarsiisu jalaa hin barbaanne jalaa akka caccabu tiraasii lamaa fi tiraas carqii yookiin carqii makadda godhamu lamaa fi akkasuma amsoolaa yookiin ammoo tuyyuu sharshafa siriirarra jalaan afamu tokko qabaa jechuu barbaadeeti akkuma algaa yookiin ammoo lihaafa hundaatuyyuu waan uf danda'e qaba keessa isaa jira jalaa banuu hin barbaanne isin jedha akkanumatti amaanaan isi yaagaluuf barbaada itti aansuun ammoo tuyyuu gallaayaa bishaanii jechuudha qarshiin inni gaafsan ittiin bitame 2,200 har'a dabalee jira itti aansuun obboleettiin tiyya distii aayidii yookiin ammoo tuyyuu maxbashaa san waan isa bareedaa bitatteef distii jechuun itti godhadhu xiqqoo isii lamaa naafuun inaan jette jechuun namni kun nama ammatti hajaa qofaaf barbaadu malee meeshaa jechuun baay'ee hin barbaaddu distii jechuu kanaaf distii tana distiin bareedduudha isii irraa jalaadha jireenyaaf namaa hin taati distii tana lamaan isii tuyyuu 1,200 fuudhee fuuldura lamaan isii namoonni distii jechuudha distii mataate addaan qoodanii hin gurguranii distii Itoophiyaa keessaati gatiin isii waan laafaa taheef yookiin lashii taheef namni biyyaallee hin bitata sababa saniif addaan baasan isiniin jedha itti aansuun kashaayii yookiin buna ittiin dhimbiibattu birrii 30 fuudhee fi isa achi itti aansuun maandajaa birrii 500 fuudhee fi itti aansuun ammoo makarajii lama qabdi makarajii shaayii fi akkasuma ammoo tuyyuu makarajii buna akkuma litirii wal caaluun hunda isaa tuyyuu irraa jalaan qabdi shaayii fi bunallee qabdi jechuudha ka buna makarajii bunaatii fi shaayii walumarrattuyyuu qarshii 1,700 fuudheef isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya makarajii lamaan jechuudha namootiin hedduun makarajiin biyya alaatiitti baay'ee middiidha garuu maashaallah biyya keenya keessatti makarajiin gatiin isaa isuma bareedaa tokkoffaa tahee bareedaa isiniin jedha rakabootiin isii waan baay'ee hin qabu dimlaayitii rakabooti dimlaayitii hedduu jechuudha bakka namatti hin tolu kanneen lamaan qofa qaba osoo rakabooti dimlaayitii bitachuu baattanii rakabootiin kun waan baay'ee bareedaa tahee dhufee jira itti aansuun waan bareedaa fi akkasuma immoo tuyyuu qarshii wayii ta'e isin agarsiisuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya osoo namni marti haalaan isinii mijatee meeshaa kana bitattanii hin dabraa'u Itoophiyaa keessatti wanni gargar godhe meeshaan ni dhufa ni deema jechuudha isa kana jechuudha jookii kana qarshii 3,000 garuu kan ittiin binne haqiiqiin 2,800 baay'ina meeshaa nuu kennanii itti aansuun ammoo tuyyuu saanii ittiin bite ammoo tuyyuu 2,800 isuma kana tahee jechuudha kan baay'ee kana caalaa miidhagu qarshii 4,000 jechuudha ka warqii fakkaatu isa laaltanii lafa laal inni kun furdaadha gizaazallee miti akkaataan isaa namaan galu
hedduu miidhagaadha. Akkasuma immoo obboleettiin tiyyaa burcuqqoo dahabii yookiin ammoo bifa warqii taateen jookii wajjin gimmaasha isii qabdi. Isiin tun ammoo amma diizaayiniin deemee tabiraa dhufee jira. Hiriyoota keessan yookiin maatii kiyya kana hordofu bitee fi jira isin agarsiisa inshallah wa ta'ala. Isiin kun qarshii 1,800 bitamte amma diizaayiniin jijjiiramee 2,500 2,300 hin kan biteedha. Isinii furaaba tuni tan Aaminaa tan bite 1,800 itti aansuun burcuqqoo shaayii dahabii jechuudha. Akkanuma mootu saanii homaa saarbisii waan qabdu gimmaasha isii 1,600 fuudhee fi har'aa miti. Meeshaan isii 7 gahee irratti ka har'a geeffamee jira waan akka rakabootiitiif kanneen itti aansuun feermuuzii guddaa qabdi Aaminaani asiin durallee isin agarsiisee jira liitira 2 jechuun tuqaa takkaan liitira 2 qarshiin inni ittiin bitame 2,500 gaafsanii. Itti aansuun tipsii kana abbaa 3 qabdi xiqqaanuu isa kana baay'ee guddaa kan tahee fi furdaadha ija keessanii ilaala haga inni furdatu. Tipsii baay'ee furdaa tahee bifa dahabiidhaan isa guddaa baay'ee guddaa tahee fi jiddu galeessaa fi xiqqichuu hagana kan guddatu akka isin argitan kan qarshii 7,000 walirratti qabdi obboleettiin teenna. Itti aansuun meeshaa hodhaalee ni qabdi isin garsiisa naa obsa. Itti aansuun meeshaaleen isin qabdu obboleettiin teenna makarajii miila fincaaniitiin seenan birrii 50 kana isin agarsiisa birrii 30 akkasuma kunis dabalee jira birrii 40 gaafsan 30 bite kunis ammoo tuyyuu birrii 80 60 galee man kashkashaa gaafsan birrii 100 bite ammoo tuyyuu amma 150 galee ilfaa lamaan ammoo gaafsan ilfaa furdaa gurguddaa fuudhee fi 400 bitee fi akkasuma ammoo tuyyuu haqumaa kana ka 150 bitee fi maktafaa biyya alaati jedhanii maktafaan akka barbaadanii furdaan xiqqaan guddaa fi akkasuma jiddu galeessaa jira. Inni kun baay'ee bareedaa kan tahe qarshii 400 gaafsan fuudhee fi kan kaarootiin bocan yookiin ammoo tuyyuu kaarootiin bulleessan meeshaa bareedaa tahe akkasuma ammoo isallee qarshii 200 gaafsan fuudhee fi itti aansuun maankadhan isin agarsiisa obboleettii wanni hundi waan isin fayyadu jechuudha. Maankaa sukkaaraa xiqqaa firii 6 qabdi. Maankaa guddaa dalatana qabdi. Shukkaa gimmaasha qabdi. Kanneen hundaa qarshii 550 gaafsan fuudhee fi itti aansuun ammoo tuyyuu meeshaan isin agarsiisu masxaxabaa harka irratti kaatan qabdi. Walumaa gala akka saamunaalee irra kaatan qabdi. Hedduu bareedaa fi miidhagaa kan tahe gaafsan qarshii 300 kan fuudhee fi kan 250 illee ni jira kan 200 illee dardaraan kunillee gaafsan baay'ee guddaa kan ta'ee fi akkasuma ammoo tuyyuu dardareellee isin agarsiisee jira qarshii 700 kan fuudhee fi akkasuma ammoo tuyyuu kan uffata itti miicatan uffata xurii keessa kaatan tallaa namoonni hedduun ajajjan isa tokkoffaa baay'ee laafaa ta'ee fi laala ija keessanii yoo waan barbaadan gootanillee hin cabne isa aslii jechuudha qarshii 700 fuudhee fi itti aansuun ammoo ka buddeenatti qal'ifatan lixiitti qal'ifatan qarshii 400 fuudhee fi itti aansuun gingilchaa qarshii 350 fuudhee fi bitee yoo chirchaaroon bitan baay'ee jechuudha kan qala'uudha 350 bitee garuu har'a firii 4 akkasi kaartoonii walirratti ijoollee bitee fi jedhee qarshii 750 bitaa fi jira. Haga 800 matanii baay'ee jechuudha nam lama sadii yoo bittan isin ilaalanii itti aansuun ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa obboleettiin teenna meeshaa hodhaa qabdi. Masoobii buddeenaatii fi masoobii daabboo safeedii fi qunnaa qabdi. Akkuma duraasanii jechuudha masoobiin daabboo 2,500 masoobiin buddeenaa 3,000 qunnaan ammoo tuyyuu 800 gamalaa wajjin safeediin 750 hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaaleen isii kana fakkaata kan jechuudha. Inshallah hafee jedhillee rabbii walitti haa qabu yoo danda'e viidiyoo isinii waraaba namootiin hedduun jechuudha asirratti yaadnan dhiyeessaa jiru. Niskaafeen kun qarshii 1,100 inni guddaan kun 800 illee ni jira akka barbaadanii namootiin jechuudha. Maatii keessan surprise godhuu barbaadan jiini ramadaanaa jiini khayrii dhufaa jira. Aanan niidoon jechuudha qarshii 2,900 800 kiyyaa aanan niidoo qabadhee isinii dhufee akkasuma niskaafee jechuudha. Namootiin ji'a ramadaanaa ji'a rahmataa jechuudha maatii keessanis tahee miskiina yookiin nama firaa surprise godhuu barbaadan aanan niidoos tahee akkasuma wantoota isin barbaachisu amma bitadhaa gatiin biyya keenya baay'ee qaala'aa jira. Aanan niidoo kana jechuudha baay'ee bareedaa fi akkasuma furdaadha akkuma aanan biyya arabaa isin fayyadamtan isa tokkoffaadha baay'ee asiliidha. Qarshiin inni dura ittiin bitamaa ture 2,500 ture amma mootuyyuu torbee takka keessatti 3,000 galchanii yoo baay'inaan yookiin nama hedduun akkasii bittanii dambanyaa duraanii tahee jira 2,200 900 namaa kennanii booda ammoo ramadaan yoo kalaa'ee jedhe
tariikum afurillee galuu mala mee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni maatii keessanii surprise akka mucattii tana maatii ofii surprise gootetti surprise gochuu barbaadan koottaa isiniin jedha isa kana jechuudha meeshaa isii waliin silaa qabadhee dhufa isiin ammoo tuyyu obboleettii ofii dhiyenna heerumte surprise goote aanan xaasaa tokkooti guddaa jechuu isa guddichanii dhufi niskaaffee akkasuma ammoo tuyyu sukkaaratu jira bunatu jira mokoroonii fi paastaatu jira namoonni wantoota kana surprise maatii keessan godhuu barbaadan hello razaan oroo jechuun lakkoofsa kiyya bilbilaa duwwaa 97815 7275 WhatsApp Telegram koottaa imo yeroo hedduu bilbiltan isinirraa kaasuu dadhabus sagalis tahee akkasuma ammoo Telegraman isin dubbisuu ni danda'a hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa fayyaan fayyaa Oromoo koo isin jaaladha